Gaazexeessitoonni Suudaan kibbaa viidiyoo hin malle pirezidaantichaa agarsiisuu gadhiisan ja'aman to'annoo jala oolan. Gamtaan gaazexeessitoota Suudaan kibbaa qorannoon kun saffisaan akka xumuramu gaafateetii jira. Koreen mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n gaazexeessitoonni kanneen haal duree tokko malee akka gadhiifamuu qaban gaafateetii jira. Koreen mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n gaazexeessitoonni Suudaan kibbaa ja'a viidiyoo pirezidaantii Suudaan kibbaa Salva Kiir kofoon isaanii jiidhee jiraachuu agarsiisuu fayyadaman ja'aman humnoota nageenyaatiin to'annoo jala ooluu ibseetii jira. Gaazexeessitoonni viidiyoo pirezidaantichaa hin malle agarsiisan ja'amuun shakkamanii to'annoo jala oolan kun hojjettoota dhaabbata koorporeeshinii biroodkaastingii Suudaan kibbaa SSBC kan mootummaa biyyattiitiin hoogganamu ta'uunis ibsameetii jira. CPJ'n gabaasa miidiyaalee fi maddoota maqaan isaanii hin ibsamne waabeffachuun akka gabaasetti hidhamtoonni kanneen daayireektara kutaa teeknikaa Joovaal Tombee, opereetaraa fi teeknishaana kaameeraa Victor Laadoo, opereetaroota kaameeraa Joosef Oliverii fi Jaakob Benjaamin, opereetaraa fi teeknishaana kaameeraa Mustafaa Usmaan akkasumas ogeessa kutaa to'annoo Cherbeet Ruuban ta'uu isaanii ibseetii jira. Bakka bu'aan CPJ Afrikaa biyyoota Saharaa gadi Muttaqii Muumoo hidhaan osoo addaan hin baafatiin raawwatame hidhaan jumlaa kun sirrii akka hin taane dubbateetii jira. Aangoonni biyyattii hojjettoota SSBC ja'an kana haal duree tokko malee gadhiisuu fi akkasumas sodaachisaa fi doorsisaa hidhaa dabalataa malee hojjechuu akka danda'an mirkaneessuu qabus jaaniitii jiran. Gaazexeessitoonni kanneen sababa viidiyoo kanaatiin to'annoo jala oolan gabaasa ji'uu jalqaba kan haalee gamtaan gaazexeessitoota Suudaan kibbaa Ujoos gama isaatiin qorannoon saffisaan akka xumuramu gaafateetii jira. Sadarkaa jalqabaatti balleessaan ogeessaa yookiin balleessaan yoo jiraate hooggantoonni dhimmicha haqaan iftoominaa fi akkaataa seeraatiin furuuf adeemsa bulchiinsaa yookiin seeraa saffisiisuu qabu jechuun gamtaan kun gaafateetii jira. Suudaan Poost hojjetaa televezyiinii mootummaa walabaa oduu fi weebsaayitii maqaan isaanii ibsamne tokko waabeffachuun akka gabaasetti poolisiin gaazexeessaa viidiyoo Salva Kiir waan firra fincaane fakkaatu kana waraabee barbaadaa akka ture gabaaseetii jira. Humnoonni nageenyaa Suudaan gaazexeessitoota shakkan to'annoo jala oolchanis hoogganaan SSBC tokko reediyoo Tamaazujiif odeeffannoo kanneen buufanni isaanii viidiyoo Salva Kiir ja'ame kana qilleensarra kan hin oolchine ta'uu dubbateetii jira. Viidiyoon akka gaazexeessitoonni hidhamaniif sababa ta'e kun baatii dabree miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan qoodamaa turuun ni yaadatama. Kunis haala fayyaa pirezidaantii umrii waggaa 70 fi dandeettii isaan biyya walitti bu'insa beelaa fi jijjiirama haala qilleensaatiin rakkoo keessa jirtu bulchuudhaaf qaban irratti gaaffii kaaseetii jira. Gama biraatiin naamusaa fi gara laafina tokko malee viidiyoo akkanaa miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuun nama guddaaf kabajaa dhabuudha jechuudhaan falmiin biraatis uumameetii jira. Salva Kiir bara 2010 irraa eegalee Suudaan kibbaa hoogganaa kan jiran ta'us rakkoon siyaasaa biyyattii mudate nagaa waaraa mirkaneessuuf akka gufuu ta'eetu himama. Hooggantoonni siyaasaa Suudaan kibbaa waliigaltee irra ga'uuf marii waggoota dheeraa fudhate booda dhumarratti haala bara 2024 filannoo gaggeessuu fi hegeree biyyattii murteessuuf isaan dandeessisuu irratti waliigaltee irra ga'uun isaanii ni yaadatama.